kutaa kana keessatti immoo wanti nuti ilaallu egaa keebilii keenya qopheeffannee egaa UTP-dhaan erga wal qabsiisneen booda amma immoo gara hojii deemna jechuudha. Diriirsuutti deemna jechuudha. Keebilii keenya qopheeffannee irraa amma kan nuuf keebilicha iddoo barbaachisutti deemnee diriirsuudha jechuudha. Neetworkii kana immoo bifa kamiin konfigura goonaa jechuudha. Waliin ilaalla. So neetworkii konfigurii godhuudhaaf jalqaba maqaa kompiitaraatii fi workii guruupii keenya sirreeffannaa. Maqaa kompiitara keenya barreessinaa. Maqaa workii guruupii keenya laanii keessatti workii guruupii maqaan tokkichatu jira. Maqaan kompiitaraa immoo hamma baay'ina kompiitara keenyaati jechuudha. Kompiitara 10 qabna ta'e maqaa kompiitara 10 gargar ta'uu qaba jechuudha. Workii guruupiin garuu tokkichuma jechuudha. Maqaa tokko moggaasnuuf jechuudha. So keebilii diriirsinee xumurraan maqaa kompiitaraa fi maqaa garee guruupii ni uummanna jechuudha. Akkamitti uummanna kan jedhuuf tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Maqaalee kanatti fayyadamuu ni dandeenya. Garuu kan ati barbaadde ta'uu qaba. Kan ofii keenya maqaa kompiitara moggaasna kan jedhu nutu murteeffata jechuudha. So maqaa kompiitaraa uumuudhaaf maal goona? Ingiliffaan akkuma asirratti isiniif taa'ee jiru. So bifatti kanaan jechoota kana ni kenniif Ingiliffaan fayyadamna waan ta'eef fayyadamaniise. Right click on my computer irratti right click goona. Sana booda mallattoo isheetti nuti dhufa. Sana booda property jechuudha. Property gaafa tuqnu isa kanatu dhufa jechuudha. Inni kun gaafa maal goona? Change setting kan jedhu. Inni kun kompiitarri itti fayyadamu Windows 7 yoo ta'e jechuudha. Windows 7 yoo ta'e my computeridha. Yoo Windows 7 hin taane Windows 8 fi Windows 10 sanaa oli yoo ta'e immoo maal goona? This PC kan jedhu irratti right click goona. Booda propertyidhaas ta'e tokkuma jechuudha. So change setting kan jedhu tuqna. Kana booda maqaan kompiitara biraa jiraachuu qabu. Kompiitarri tokko laanii sana keessatti maqaa sana qabatee kan jiru kompiitara biraa jiraachuu qabu workii guruupii sana keessatti jechuudha. So maqaan workii guruupii immoo maqaa tokko ta'a. Kan hunda isaaniitiifuu workii guruupii kenninaa fi maqaa sana barreessuudhaaf immoo kaaraaktarii hanga 15tti qubee 15 qubees ta'e ispeeshaal kaaraaktarii fayyadamnee qubee 15 hanga gahu nuuf eeyyamama. Garuu isaan kana fayyadamnee maqaa moggaasuu dandeenya jechuudha. Herreegaan Jarreen kun ispeeshaal kaaraaktaridha. Fayyadamuu hin danda'amu jechuudha. Maqaan kompiitaraas akkuma workii guruupii ta'ee maqaa wal fakkaataa qabachuu hin danda'amu. Kun amma isinitti ta'e jechuudha. So gaafa silaa sana change setting kan jedhu gaafa tuqnu isa kanatu dhufa jechuudha. Isitti kompiitara neemii keenya moggaafannaa. Workii guruupii asitti workii guruupii itti moggaafannaa. Ookeenaan jechuudha. Gaafa nuti kan itti fayyadamnu ookeen kun aktiivii taatee jechuudha. Amma aktiivii miti. Gaafa nuti ta'e sana alabaan aktiivii taatee ookee gaafa jennu kompiitarri bifa kanaan nu fidaa jechuudha. Isa kana yes jennaan maal ta'a kompiitarichi hin cufamu jechuudha. Cufamee bana riistaarti godhaa jechuudha. Sun isteeppii jalqabaa xumurreerra jechuudha. Maqaa kompiitara keenyas moggaafanneerra. Maqaa workii guruupii keenyas moggaasneerra jechuudha. Isteeppii itti immoo dabarra. So laanii keenya immoo kaardii laanii keenya suurawwan asirra jiran kun kompiitara irratti laaniin ishee kana fakkaatti jechuudha. Isheen kun niikiidha jechuudha. Isheen kun niikii kun immoo neetwork interface kaardidha jechuudha. Kan basii irra taa'ee kun immoo maazarboord irra taa'ee keebilii alaa dhufu fi neetworkii kan wal quunnamsiistu niikii jedhamti jechuudha. Niikiin sun akka hojjettuuf immoo diraayivarii neetworkii diraayivarii irratti fe'uu qabna jechuudha. Niikiin sun aktiivii taatee kompiitara hundee akka walii galaniif diraayivarii kan irratti fe'achuu qabna jechuudha. So tokko tokkoon ilaalla walii wajjin. Asirratti diraayivariin keenya seeraan fe'annee irra taanaan mallattoo isaa tokko tokkoon ilaalla. Amma device managerii kana jechuun right click on my computer manage device manager network adapter kan jedhu tokko network
barbaanne keenya isa kanadha. Mallattoo uumaa tokko ofirraa qabu. Sana jechuun seeraan instaal ta'eera jechuudha. Mallattoo uumaa tokko kan qabu waan ta'eef. So ammoo asitti immoo mallattoo keelloo kana jechuun maal jechuudha? Korraapti ta'eera jechuudha. Korraapti jechuun yookaan yeroo fe'u dogoggora olirraa yookaan vaayirasiin manaa miidhameera jechuudha. Kanaafuu maal godhuu irra jiraata? Irra deebinee fe'uu qabna jechuudha. Kalarii kana balleessuudhaaf. Yommuu mallattoon naannoo kanatti qaxxaamura diimaa yoo ta'e keebiliin irraa buqqa'eera yookaan immoo disabil ta'eera jechuudha. Sana sirreessuudhaaf immoo maal goonaa? Raayit kilik neetwoorkii irratti raayit kilik goona. Propertii irratti immoo laayik lookaal eeriyaa neetwoorkiin keessa jira. Asirratti goona. Sana booda inabil kan jettu san inabil goonaa jechuudha. Disabil ture san gara inabiliitti jijjiirraa jechuudha. Yookaan immoo kana yoo ta'u baate keebiliin irraa buqqa'eera ta'e immoo keebilii sana deebisnee seeraan itti sakka'uu qabna yookaan wal quunnamsiisuu qabna jechuudha kompiitarri afaan. As biratti mallattoo nuti ilaalaa jirru mallattoo homaatu hin qabu. Garuu neetwoork diraayivarii hin jiru. Neetwoork diraayivarii jechittu sun guutumaa guutuutu jira. Sana jechuun hin fe'amne jechuudha. Neetwoork diraayivarii divaayis maanajarii taanee neetwoork diraayivarii as keessa hin jiru taanaan hin fe'amne jechuudha. Diraayivarii hin qabu diraayivarii fe'udha. Isa kanarratti maal hubannaa? Neetwoorkiin jira jechuudha. Bakka neetwoorkiin keenya jira bifa kanaan jira. Neetwoorkiin yoo jiraateera ta'e asii neetwoorkiidha yookaan maqaa neetwoorkii barbaanne ittiin dhufeedha. Sun neetwoorkiin jira jechuudha. Isheen kun seeraan instaal ta'eera jechuudha. Eksii kana gaafa ta'e garuu qaxxaamura diimaa kana gaafa ta'u tokko neetwoorkii unplugged neetwoorkiin irraa buqqa'eera jechuudha. Kanaaf furmaanni jiru maa inni neetwoorkii keenya deebisnee sakka'achuu qabna. Kompiitara keenyatti deebisnee wal quunnamsiisuu qabna. Yookaan immoo ittuma sakka'amee jira yoo ta'e seeraan irraa buqqisnee deebisnee lammataa sirreessuu qabna jechuudha. Mallattoon isaa keelloo yoo ta'e immoo neetwoorkii dhuunfaatiin hojjeta. Kanaafuu IP isaa maanuwaalii sirreeffachuu qabna jechuudha. Asirratti raayit kilik goonee IP inni seennee keessa isaa erga seenneen booda IP bifa barbaannuun maanuwaalii harka keenyaan sirreeffachuu qabna jechuudha. Asitti amma waan argaa irraa neetwoork eeriyaa disabiliidha. Disabil jechuun harka keenyaan nuti tuqee inabilii kan ture gara disabiliitti jijjiiree jechuudha. Kanaafuu furmaanni jiru maa inni asuma kan raayit kilik goonee inabil godhuu qabna jechuudha. Iddoo kana dhufuun yoo nutti cima ta'e immoo yoo disabil maalaa ta'e neetwoork pilees irra naqnaa lookaal eeriyaa keessa seennaa raayit kilik irratti goonaa kana booda inabil jennaa jechuudha. As biratti immoo maal argina? Connected to wire walitti wal qabsiifamanii jiru jechuudha. Showing with firewall. So firewall dhaaf kennameera. Kanaaf maal goona? Anis firewall protected. So solution isaa maa inni isa kanaaf immoo there is no need to firewall unless you are connecting with internet. Kanatti quunnamsiisuun nurra jiru jechuudha. Kanaafuu maaltu nurra jira? Firewall keenya cufnee gara neetwoorkii gara interneetii keenya deebisuu qabna jechuudha. Inni itti aanu immoo firewall keenya immoo akkamitti cufna kan jedhuuf steepin asirratti nu barreeffamee jira. Network place properties window then turn off godhuudha jechuudha erga barreeffameen booda. So window firewall keenya asirraa cufachuu dandeenya jechuudha. Of on kan jiru sanarraa jechuudha. Yookaan immoo guutumaa guutuusaa of godhuu barbaanne immoo asii of godhuu dandeenya jechuudha. Malatti aanu sanarratti. So IP keenya immoo akkamittiin configure godhuu dandeenya kan jedhu tokko tokkoon olii wajjin ilaalla. IP sirreessuudhaaf maayikrofoonii keenya irratti erga raayit kilikii gooneen booda propertii bira dhaqnaa. Propertii irratti kilik goona jechuudha. Then second change adapter setting kan jettu tuqnaa jechuudha. Itti aanee isa kanatu dhufaa jechuudha. So then disable fi enable godhuu soo barbaanne sila dubbanne disable status kanatu jira jechuudha. Then property irratti kilik goona. Propertiin immoo isa kana nuu fidaa jechuudha. Kanaan booda ammas property irratti kilik goona jechuudha.
property irra gaafa click goonu internet protocol version isa kanatu nuuf dhufa jechuudha. Then ammas property click goona. Isa kanatu nuuf dhufa jechuudha. So obtain an IP address automatically. Automatically argachuu barbaanne isa kana manually guutuu barbaanne immoo tiyaano kana use the following IP address inni tuqne IP address keenya guunne sabet maskis default gateway dhiisuus hin dandeenya. Duwwaa godhuu hin dandeenya isa kana. Akkasitti guuttachuu dandeenya sana booda okay goona bifa kanaan jechuudha. Then dhumarratti okay naan jechuudha. Connectivity isaa immoo check godhuudhaaf internetii faana wal quunnamne irra moo wal hin quunnamne jechuudhaaf maal goona test goona kun immoo ni mirkaneeffanna yaalii keenya adeemsisnee jechuudha. So yaalii adeemsisuudhaaf ping goone ilaalla. Ping godhuudhaaf immoo jalqaba start enna Windows 7 warra fayyadamuuf then run enna isa kanatu nuuf banamaa jechuudha. Then cmd irratti barreessina command prompting nuuf banama achirratti immoo ping yahoo.com jennaan jechuudha. Yahoo.com internet irraa arganna. Then inni kun gaafa nuuf deebise replay achi as replay yoo nuuf godhe received is 4 lost is 0 ta'e jechuun hin jiru lost hin jiru jechuudha. Sentiin 4 argine 4 fudhanne jechuudha lost is 0 dha. Sentii 0 received 0 lost 4 osoo nuun jedhe garuu pingiin kun hin hojjenne jechuudha. Yookaan immoo neetworkiin keenya sirrii miti jechuudha. Kanaafuu ping yahoo.com erga gooneen booda yookaan immoo koompitara tokkorraa gara koompitara biraatti pingii godhuudhaaf ping jennee IP addressii koompitara sanaa barreessina. Sentii 4 received 4 yoo nuuf fide lost 0 taanaan internetiin nuti hojjenne sun immoo keebiliin keenya sun sirriidha jechuudha. So isa kana asitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Ayyee kanarraa waa'ee network keebilii fi network configuration kanumaan xumurreerraa. Namoota biroof share godhuu hin dagatinaadha. Subscribe godhuus hin dagatinaadha. Subscribe, like, share nuuf godha. Nus jajjabeessa nu gargaara. Ofii immoo irraa baradhaa isiniin jenna. Barattootaaf share godha. Kanarraa kanumaan xumurre nagaatti.